Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa baankota keessa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo akkuma beekamu viidiyoo kalee keessatti kan inni hojjedhe jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa immoo baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha hordoftoota. Kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheerlaayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheerlaayik gochuun viidiyoo keenya hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon keenya oolmaa sharafaati guyyaa guyyaadhaan fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessa karaa Itoophiyaa.com yoo ergattan biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isa nani jedhe kanaan birrii ergattaniin baay'ifattanii irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti daldalaadhaan meeqanaatee meeqaan sharafni irra meeqan oole jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas karaa baankii Oromiyaatiin irree guyyaa har'aa biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan argachuun hin danda'ama jechuudha. Isa nani jedhe kanaan baay'ifattanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti maaliifani dhugaa irratti kan hundaa'an malee sobaa hin maxxansu jechuudha. Keessattuu karaa baankiitiin fa'aa guyyiin jijjiiramu jechuudha. Dhaabbataadhuma jechuudha. Boru reeftaan illee ani baankii akkuma jedhe baankii qaqqajaree tanan qabadhee dhufa. Fakkeenyaaf har'a Oromiyaadha. Boru immoo baankii birootiin hin qabadhe akkasittan dhufa jechuudha. Garuu karaa Itoophiyaa.com kanumaa jechuudha. Biyyootuma 20 isanuman har'aa qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkuma beekamu karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Hundumtuu saantiba haa ta'u malee dabalanii jiru. Saantiba 20 30 40 50 illee kan dabalee jira jechuudha. Dhugaa har'aa dabalee jira jechuudha. Kalee qannasee ture guyyaa har'aa immoo dabalee jira jechuudha. Biyyoon 20 qabadhee dhufe keessa dabalanii jiru jechuudha. Birriin Paakistaanii fi birriin Yemen garuu akkasuma jechuudha malee biyyoota hundumtuyyuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com guyyaa har'aa jechuudha. Amma salphumatti kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Oomaan Riyaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii Oromiyaatiin akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 48 jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 29. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 61. Kan itti aanu Oomaan Riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 71. Kan itti aanu Duubaa Dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 73. Akkasuma immoo Duubaa Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankota keessa guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 99. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 82. Akkasumas Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 26. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 26 fi saantiba 72. Kan itti aanu Baareen Dinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 25 fi saantiba 70.
sadii. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 62. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 42. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 30. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 33. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 24. Akkasuma immoo yuuroo tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessaa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 46. Kan itti aanu Swiss firaankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 57. Koroonaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 81. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 03. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 25. Yemen riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 87. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 88 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu yookaan kana jijjiirrachaa oolan yookaan geeddarachaa oolanii jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Dhugaa dabalee jira, kan birrii tokkorree dabalee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha guyyaa hundayyuu hinumaan dubbadhaa jechuudha viidiyoo koo keessatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaawii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara miti doolaarii fudhattu jechuudha. Diinaara biyya sanaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan lemneen irree birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan lemneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa paawundiin Beerut yookaan lemneen xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan, akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaa tokko hin ta'u jechuudha. Salphumatti birriin Beerut tokkichi birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Akkuma jedhe akka birrii Paakistaan. Birriin Paakistaan fakkeenyaaf 0 saantiba 56 jechuudha. Birrii Itoophiyaa guutuudhaaf kana saantiba 44 barbaada jechuudha. Kanaafuu salphumatti birriin biyya sanaa xiqqoodha jechuudha. Kan Joordaan immoo olii galtee daldaltoota biyya keenyaa fi kan biyya sanaati jechuudha. Kan Joordaan olii galtee isaanii maalidha? Doolaariidha jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jiru jechuudha. Nama asirratti doolaarota 3 maqaa dhahee ani 3 maqaa dhahee malee doolaariin baay'eetu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhan jira jechuudha. Garuu doolaaronni baay'eetu jiru jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 48 irraa eeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarketii yoo ergattan yookaan immoo karaa baankiitii baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Baankota keessa warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtanii jechuudha.
har'a jechuudha doolaariin Ameerikaa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Beerut jirtan paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundii biyya sanaa akkuma jedhe xiqqoodha. Akkasuma immoo Joordaan warroonni jirtanii diinaara biyya sanaa osoo hin taane doolaaridha jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.